السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة جوجمة، أمة جالتما، أمة جاللة، أمة أورمو وردفتوتك يا كم جرت النجا كيسني النجا كوت الحمد لله. الحمد لله أن اللي كنا بك كان جاه هر وانا جايباتي سنداوتي سودا يرجع الكواتي أكن كندا في هران قريبه كنا هر وانتو تنانو سني ترجمنا نوانجرا دو كنا جرو شوف أساس نتيم لسا أورميا فكاتي أورميا جيتو كنا نوجين داود داين سنينجرا Osman masha Allah cun dagatina biya rabbiin badhaasa biyya kana diitu biyya kanaadha akkana fakkaatti isiniin jedha. Kanaaf akkasitti ofirra na wajji shaashaa jedha isiniin jedha. Inshallah daqiiqaa muraasa isiniif waraaba. Baay'ee bareeda, hedduu namatti tola. Walumaa galatti jannata duniyaa nama fakkaata beektani. Bakkitee kana yoo akkanatti ilaalan jechuudha. Raahaa wayii dhagahanii boqannaa sammuu namaa ni boqotaa, qilleensa haaraa fudhatanii muktiin garaagaraa allaattiiwwantu jira. Bakka namatti tola hedduu takka hanga xumuraatiitti na wajjin turaa isiniin daawwachiisa. Anis rabbumatu carraa kana naa fedhee biyya kana na dhaabe alhamdulillah. Isinillee akka rabbiin biyya kana isin dhaabu abdiin qaba. Kanaaf akkas isiniin jedha kun olaalanii kanaadha. Yeroo jalqabaatiif akkana suuraa har'aan gadi bahe kunoo kana fakkaataa isin jedhamee ilaala. Marga jiidhaa falkii ittiin jaaladhu namni akkanaa jaalatta yoo jiraatta kunoo akkana fakkaatti isiniin jedha. Mukkiin isii waca simbirroota qilleensa isaa likkiitti namatti hin tolu. Akkasii isiniin jedha har'a kunoo alhamdulillah gadi baanee shaashambaa furraa jedhaa jirra. Waan hin ofii kiyyaa daawwadhee itti gammade kana maaliifun hordoftoota kiyyaa qoodee fi jarrillee ittiin bohaaree yaada jedhuufin isinii maraa jira. Maasha Allah hedduu bareeda laalamee jedhan. Rabbiin jiruu qananii akkanaa kana nama hundaa haa jiraachisu. Rabbiin nama maraa yaada muraada isaa rabbi haa guutuu fi hababaa garaagaraa babbareedduu jira. Akkasuma mootuu qirxiidhaan muramee mukkiin garaagaraati jira. Ashaakiltiidhaantu jira. Hedduu namatti tola. Zambaabaa faatu jira. Maqaa mukkiin hedduu isinii kaasuu baadhullee maangootu jira. Akkas gaattiraatu jira. Ammallee goommana jira. Kanaaf akkasitti nama wajjin daawwadhaan isinii jedha laalame kana fa'aa maasha Allah likkiitti hin bareedu namatti tola. Harka bal'isee nama eega bara akkuma nama haadha ilmoo simachuuf deemtu wayiitti agarte yookaan abbaa manaa haadha manaa simachuuf deema agartanii akkanatti harka bal'isee taa'aa isiniin jedha. Kanaaf akkas inshallah asirraan illee laala bakkitee tan akka bareeddu osoo bakka kanatti salaataniituma du'aayii godhatanii akka bareeddu laala sirriitti itti qaqqabaati. Rabbi cufa keessan warra viidiyoo kana argitan bakka akkanaa kana isin haa jiraachisu. Jireenya akkanaa kananii haalalisaa kana rabbi isin haa jiraachisu isiniin jedha. Akiraa fi duniyaa fi akiraatti illee akkanumatti rabbiin isin haa qananiisu, isin haa gammachiisu, jiruu fataraa isin haa jiraachisu isiniin jedha. Warra yaada muraadni isaa guutamee fi akiraatti illee jannata keessa jiraatu rabbi isin haa godhu. Mee laalaa kaname maasha Allah jedhame ilaas bira fakkatti bareedu laala. Makiinaan kun illee kenna ka warra gibbii nu galluuti. Akkasii isiniin jedha kun laala. Akkasii iddoon tuni eeriyaa kenna qofa. Namni biraa naannoo kana hin jiraatu. Numaa fi ijoolleen Oromoo namni as keessa jiru nama sadii. Akkasii isiniin jedha maasha Allah likkiitti hin bareedu laala. Ijoolleen Oromoo nama sadii bichaadha as keessa jiraatu. Amma calliseetuma isinitti mul'isa maaliif bakkitee seera qabeessa gahee jira namni na dhorku jira waan ta'eef kaamera akkasumatti dhorkee irratti isinii qaba afaan dubbadhu isiniin jedha inshallah. Bakkitee na bareedu hundaa irrumatti isinii qaba callise. Masya Allah safara kana fa'aa laalame itti bareedu. Duubaddee beekama laala. Akkasii hordoftoota kiyyaa bakkitee reefu san xiqqoo seeratu jira waan ta'eef qaama seeratti tachitti ka'ee jira irratti qabuun xiqqoonatti mijannee haasa'uun isinaaf hin mijanne saniif hin dhiise. Boqqolloo biyya keenyaa laala. Masha Allah akka inni bareedu laala. Boloqqee jira. Boloqqee namni hin beekne jira. Boloqqee jira. Boqqolloo jira, abukaadoo jira, wanni hundi isaa akka ajaa'ibaatti jira. Hedduu namatti tola maasha Allah. Rabbiin biyya akkanaa isin haa jiraachisu, biyya qananiitu akkanaa tana, biyya badhaatu, biyya lalistu akkanaa tana rabbi isin haa jiraachisu isiniin jedha. Keessaa fi ala keessanillee rabbi akkanatti isin haa bareechuu isiniin jedha. Akkasitti daawwadhaa isiniin jedha. Garuu amma eeriyaa keenya keessa achi ba'een jira. Bakkuma biraatti isinitti mul'isaa jira. Kanaaf akkana fakkaattiin isiniin jedha. Uummata qaalii, uummata jaalala.
maal jettarre qaalii akkuma qooxatitti manaa bahe kana fakkaata oolmaan keenya har'a turtiin wajjin gootanii akka itti gammaddan abdii guutuun qaba. Kanaaf maal jedhee kan isiniif sun beeku baay'ee natti tole baay'een jaaladhe. Naannoon kunniin fakkeenya akkuma kun boqqoolloon kunniin akka inni bareedu mukkeen abukaadoo garaagaraatu jira, mukkeen babbareedaa jira, gaattiraa jira. Kanaaf akka irraa gammaddan akka itti bohaartan abdii guutuun qaba. Warroonni namoota yuutuubii haaraa taatan sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Warroonni maatii kee turtan immoo laayik sheer gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaaf akkasii isiniin jedha jajjabaadhaa hundi keessaniyyuu. Rabbiin bakka kanaa kana isin dhaabu, Rabbiin biyya Kanaadaa kana isin fidu isiniin jedha. Akkasii isiniin jedha kan obboleeyyan kiyya kun hojjeenni Kanaadaa kana fakkaata. Mana keessa immoo haala xiqqoo ijoollee hojii waan hin jiruuf kaameraa maruu natti mijatu. Kanaafin ala qofa isinii maree isiniin jedha inshaallah yeroo ta'an immoo isiniif hin mara mana keessa illee haala teessuma kennaa haala jireenya kennaa waajjira isaa isiniif hin mara. Akkasii isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa hedduun isin kabajaa hedduun isin jaaladha. Ummata kiyya kabajamaa ummata jaalalaa nagaa naa turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.